Assalaamu alaikum. Ahlan asdiqaa'i. Obbolota kiyyaa kan shamara jirtanuu kan xiqqaa kan guddaa ergaa bareedduu isinii dabarsuu barbaada irraa. Nageenya feesbuukii keenyaatii fi nageenya yuutuubii keenyaa eeggachuudhaa fi barnoota kanaa sirriitti hubadhaa ilaala irraa fagaadhaa. Namootni wantoonni akkasii isinii ba'u bilbila keessan abadan akka namatti hin kennine yookaan immoo kiroomii keessan irratti qulfii akka gootanuun kabajaan isin gaafadha. Yuutuubni keenyaa fi iimeelli keenya karaa salphaatti paaspoortii isaatii fi iimeela isaa barreessata. Waan nuti bilbila keenya loogaawutii goonee yuutuubii keenyas keessaa baanu gaafa nuti iimeela keenyaa fi paaspoortiitti naqnu kooppii isaa of keessatti qabatee ta'a. Keessaafuu sooftiweeriin bilbila 2020 dhufe kun haalaan fokkisaadha jechuudha. Namootni ogguu viidiyoo kana ilaaltan wantoota akkasii kiroomii keessan keessatti agartan dura dursaa aapplookii buufadhaatii kiroomii keessan kana qollofaa. Kiroomii keessan kana qollofaa yoo akka tasaa bilbila keessan namootni hiriyaa keessanitti kennitan salphumatti yuutuubii keessanii fi iimeela keessan dhabuuf dhiyootti jirtan jechuudha. Dhiyootti jirtan keessaafuu bilbila agartee jechuudha. Sikiriitiin yuutuubii keessanii eegamee hin jirre kanneen akka iimeela keessanii eegumsa hin qabaanne salphaatti seenuu danda'a jechuudha namootni. Warreenni sekuriitii irraa qabdanuu hayyama isin gaafata waan ta'eef garuu iimeela keessan haak gochuutti ni danda'a jechuudha. Amma kiroomii kana keessa seeneen isin agarsiisan. Kiroomii keessa ogguu seentanuu bakka kanatti www.facebook.com jettanii barreessan. Warrootni hin qabne an duraan itti barreessee waan hin jiruufi asitti naaf ba'ee jira. Feesbuukii kanatti ogguun cuqaasu kallattumaan iddoo sanatti na geessa jechuudha. Akkasitti isin geessuu danda'a jechuudha. Warrootni kun isinii qabu yookaan immoo lafaan itti barreessee isin agarsiisa. www.facebook.com yogguu akkasitti barreessan warrootni hin qabne jechuudha. Akkasitti bakka kana isin fide jechuudha. Obsaan eeggadha. Akkasitti ogguu isin fiduu paaspoortii keessanii fi kana amma kun kabiraa qabatee jira. Akkasitti bakka qullaa isinii fide jechuudha. Bakka qullaa kan oggoonni isinii fiduu ogguu isin si'a tokkitti bakka iimeel foon nambarii kanatti gachuu qaastanu bakka kanatti ogguun si'a tokko gachuu qaastan jechuudha. Iddoo kanatti wantoota kana lamaan isinii baasa jechuudha. Wantoota kana lamaan isinii baase jennaan feesbuuka keessan abadan akka bilbila keessan akka namatti hin kennine waan kana ol isinii baasa ta'ee jennaan. Amma kuni maanaaj paaspoortii jedha. Maanaajii paaspoortii kuni guutummaatti kooppii of keessaa qaba jechuudha. An lafaa itti naquuna hin gaafatu keessa jira waan ta'eef. Akkasitti ogguu isatti cuqaasu kunoo yuutuubiin kiyyaa, tiwiiteriin kiyyaa fi Android linkidiin keessaafuu inni an silaa iccitii hedduu qabatee jiru Android linkidiin kuni guutummaatti dirree ba'ee jira jechuudha. Si'a tokko abbaan itti cuqaase jennaan iimeelli kunooti fuuldura isaa kana kooppii godha argata gabaabumatti paaspoortii kooppii godha kallattumaan na biraa ba'a jechuudha. Isinii galee isin agarsiisa amma elaa kunoo yogguun ija isaatti baasu annan dukkaneessa waan ta'eef xumura isaa duwwaan isin agarsiisa jechuudha. Xumura isaa duwwaan isin agarsiisa. Ankiyya gurraachisee jira kun paaspoortiin waan itti hidhadhee jiru dirree ba'ee jira jechuudha. Kanaafuu waan kana sirriitti ofirraa eeggadhaa. Iccitii keessaniif akkasuma yuutuubii keessan dhabuu dandeessanii feesbuuka keessan gabaabumatti harka namaa seenuu danda'a jechuudha. Si'a tokkitti akkas cuqaasa yuutuubiis ni argata. Deebi'aa Iimeela keessanis ni argata. iimeela keessanii paaspoortii Kan Twitter keessanii keessanii ni gabaabumatti argata. argachuu danda'a. Hundi isaa akka loogaawutti godhee barreessuun sooftiweeriin haarawii 2020 kun guutuun isaadha of keessatti qabatee jira. Kun nageenya akkaawuntii keessaniitii fi iccitii keessan eeguu irratti isin barbaachisa. Kanaafuu waan kanarraa akka wal eegdanii ofis eeggattanuun isiniin dhaama. Amarraa kaasaatii warrootni akkasitti ol isinii ba'ee jiru jechuudha. Bakka kanatti qulfii hojjetadha. Sekuriitii aappii qollofuu jechuudha. Kana guutummaatti qulfii irra kaadhaa. Qollofaan dhaamsa koo xumuraati.
abooniifadha yuutuubii kiyya sabskiraayib godhaa viidiyoo kanas laayikii godhaa barnoota akkasii darbee isiniif hin dabarsa waan ta'eef viidiyoo kiyya laayikii akkana gootanii na jabeessitanuu dhaamsa obbolummaan isinitti dhaammadhaa nagaatti.